Oromoon hoytuma murtii tumattu waan biraa dura nagaa lallabde sa'a nagaa lallabde nama nagaa lallabde malkaa nagaa lallabde maddaa nagaa lallabde karaa nagaa lallabde gabaa nagaa lallabde bultii nagaa lallabde ooltii nagaa lallabde wanni isiin hin lallabiniif hin jirtu waan uumame muluufuu nagaa lallabde nagaatu duraan nagaa jechuun utubaa biyyaa yoo nageenni jiraatin homaan jiran ilma qaba jechuun nagaa irratti jira ilma sanin guddifadha jechuun nagaa irratti jira ilma sanin barsiifadha jechuun nagaa irratti jira yoo nageenni hin jiraatin hin jiru hin horadhaan hin jiru hin qotadhaan hin jiru hin bocadhaan hin jiru ilma barsiifadhaan hin jiru nageenni yoo hin jiraatin guddinni hin jiru misoomni hin jiru nagaa kenna wanni eeggannuuf jiru teennaaf eeggan nagaa namaa hayyuu jirutu eega wayyuu jirutu eega abbaa amantiitu eega abbaa gadaatu eega abbaa bokkuutu eega qeerrotu eega qeerrittitu eega haadha siinqeetu eega akkanatti eegama nageenni kalee. Bulchiinsa magaalaa Baatuutti miseensonni waraana bilisummaa Oromoo leenjii haaromsaa fudhatan hawaasatti makaman. Miseensonni waraana bilisummaa Oromoo leenjii haaromsaa fudhatan hojiirra oolchuun nagaa fi misoomaaf ni tumsinaa jedhan. Fiqaaduu mirkanaa. Bulchiinsa magaalaa Baatuutti miseensotni waboo to'annaa seeraa jala turan leenjii haaromsaa fudhatanii xumuran hawaasatti makaman. Miseensotni waboo kunniin leenjii haaromsaa fudhatanii hojiirra oolchuun nagaa fi misooma naannoo keenyaatiif ni tumsina jedhan. Amma barnoota akka nu kenne kanaan fudhannee gallee nullee qeetti gallee biyya keenya walitti qabnee barsiisuudhaan amma haganaa achi mootummaa waliin diriirreetti diina keenya ofirraa qabnaa jechuudha. Yeroo ammaa kana dhiifama mootummaan nu taasiseen badii tanaan dura hojjetaa turre irraa sirreeffamnee gara maatii keenyaatti jirra dargaggoota nu fakkaatanii fi akkasuma warra daandii hin taane irra qabatanii daandii isaanii hin malle irra qabatanii deemanii daandii kanarra gara ummataatti deebi'anii ummata faana akka deemaniif dhaamsa koo dabarsuun barbaadaa jechuudha. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Baatuu obbo Ahmad Usmaa'il mootummaa naannoo Oromiyaa fi hooggansa olaanaa waboo jidduutti waliigalteen nagaa mallatteeffame boqonnaa haaraa saaquu danda'eera jedhan. Garaagarummaa jiru mariidhaan furuun imala nagaa waaressuu fi biyya bu'uuressuudhaaf hunduu geerraa eegamu baachuudha qaba jedhan. Dhiiga Oromoo dhangalaasuun nugaa garaagarummaa siyaasaa keenya galmatti deebine teessoo irratti teenyee garaagarummaa siyaasaa keenyaan wal mormuun wal falmuun wal amansiisuun hin danda'ama. Wal ajjeesuun ammoo nuu geera jedhanii waamicha mootummaan keenya taasiseef waamicha jaarsi biyyaa taasiseef abbootiin gadaa hawwan siinqee taasisaniif garaa qulqulluu laphee qulqulluudhaan fudhatanii yeroo itti galanii uummata isaaniitti makamanii mootummaa keenyatti makamanii karaa akkaatuma isin argitan saniin dhageessan saniin simatamanii yeroo gammachuu kanarra teenyee haaromsa xumura leenjii keenyaatti kabajnu kana itti gaggeessinu kun isa adda taasisaa jecha. Sabboonummaan Oromoo barnootaa fi teeknooloojiin Oromoo fi Oromiyaa ceesisuun mirkanaa'a jedhan kantiibaan magaalaa Adaamaa obbo Haayiluu Jalde iftuu mulaatuutu qindeessee oduu kana. Magaalaa Adaamaatti namoonni loojistikii fi bajataan qaamolee hidhatanii bosona keessa socho'uun hawaasa dararaniif deeggarsa taasisaa turan 287 to'atamuun guyyoota 18f leenjii haaromsaa fudhachuun hawaasatti makamaniiru. Kantiibaan magaalaa Adaamaa obbo Haayiluu Jaldee sabboonummaan Oromummaa kan ittiin ibsamu Oromiyaa fi Oromoo barnootaa fi teeknooloojiidhaan gawwamsuu misooma mirkaneessuu fi sirna jabaa ijaaruudha jedhan. Sirna gartuu siyaasaatiin hin raafamne isaaf ijaaru sirna fi ummata dhaggeeffatee deebisuu danda'u ijaaru barnootaaf teeknooloojiidhaan ijaaru. Warreen leenjii haaromsaa fudhatan akkaatuma fedhii isaaniitiin hawaasatti makamuun jireenya dhuunfaa isaanii akka jiraatanis himaniiru. Leenjii haaromsaa kanneen fudhatanis hubannoo argataniin hawaasatti makamuun hojii nageenyaa fi misooma irratti akka hirmaatan dubbatan. Hedduu waranne qaama sabdaneessummaan uummanni keenya uummata sabaaf sablammii ammatee jiraatu. Yaada qeenxee sanirraa of deebisnee yaada danuu uummata ammatu akka ta'e barannee amma uummata keenya akka tajaajilu waa kana irraa barree jechuudha. Qalbii tiyya na haaromse sammuu tiyya na haaromse akka ajaa'ibatti waan ajaa'ibaa arga misooma biyya tiyyaatii fi biyya tiyyaaf dhaabbachuu qixa kiyya qixa hin dandeenye hanga humna tiyyaatti dhaabbachuudhaan. Itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa magaalaa Adaamaa obbo Ashannaa fi Ajjamaa wal hubachuu fi wal dhaga'uun nageenya mirkaneessuu fi misooma itti fufsiisuuf tokkummaan furmaata ta'uu ibsaniiru. Rakkoo yoo jiraatu waliin mari'achuudhaan wal dhaggeeffachuudhaan caalmaatti tokko ta'uudhaan cimuudhaan biyya keenyaa fi naannoo keenya misoomsuun nurraa eegama. Humna keessanii beekumsa keessanii dandeettii keessanii biyya keessan naannoo keessan akka tajaajiltaniif haala isin mijeesse jedhee waan fudhadhuuf leenjitoonni naamusa olaanaadhaan tasgabbiidhaan hubannoo san argachaa turtan humna dabalata argattanitti kan jedhu saniin qaba. Warreen leenjii haaromsaa fudhachaa turanis duudhaa Oromoon masakamanii abbootii gadaa fi haadholii siinqee duratti dhiifama gaafatanii hawaasatti makamaniiru. Gara ajandaatti yoo darbu waggoota 5 darban rakkoo nageenya Oromiyaa keessatti mudateen badiin lubbuu namaa
miidhaan qabeenyaa fi xiinsammuu hawaasaa mudate salphaa hin turre. Kana jalaa ba'uuf ammoo Oromoon kallattii garagaraan araarri bu'ee qe'een warra guddaa kanaa nagaa akka ta'uuf mootummaafis ta'ee qaamolee hidhatanii bosona jiraniif waamicha gochaa ture. Dukkanni dheeratus bari'uu hin oolu akka jedhamu gaaga'ama dhibdee nageenyaa waggoota 5 olii booda tibbana gurri Oromoo aaga dhagahaa jira. Torbaan kana qondaaltonni waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaan naannoo Oromiyaa waliigaltee mallatteessuu hordofee hidhattoonni hedduun waamicha uummataa dhagahuun galaa jiru. Kanneen hafanis karaa nagaan akka galaniif waamichi Oromoo itti fufeera. Ajandaan keenyas kanuma irratti xiyyeeffata. Nageenya naannoo Oromiyaa caalmatti waaressuuf maaltu hojjetamuu qaba kan jedhu irratti Abbaa Gadaa Kuraa Jaarsoo Ra'iisaa Nuurii dubbisteerti dhaggeeffannee deebina. Oromoon duudhaa ittiin wal dhabdee furatu qaba. Araarri immoo mala wal dhabdee ittiin hiikkatan keessaa tokko. Waliigalteen araara WBO fi mootummaa naannoo Oromiyaa gidduutti taasifame kuni hubattaniisin. Araara taasifame baay'ee itti gammanne duraanuu mootummaalleen abbootiin gadaalleen waamicha godhaa ture akkasumas uummatilleen hiriira baay'eetiin waamichi godhaa ture. Kan dhaga'anii karaa nagaatiin karaa nagaa filatanii galuun waan baay'ee nam gammachiisaatii. Uummanni gara dararama ture miidhama ture obboleeyyanumaa dhiiga walii jissa ture. Jarri alagalee illee kan hubatanii miidhaa uummata sun hubatanii ittiin karaa nagaan galuun baga nagaan galtanii akka abbootii gadaalleetti jechuu barbaadna. Kanaaf anillee yoo dhageenyu hin jiranii garamma kibba Boorana kalleetti hin jiranii ka gammachuu abbooyyeetiin abboomamanii kulleen akka nagaan galu baanna. Tokko galee tokko laattafuun qabu kamuu galeettiin karaa nagaatiin yoo galan dansaa jenna. Kagar jiddu gala sun qofaan isaan hundumtu galuu qabanii waan jedha yaada qabu. Simannaan hawaasni godhaa jiru kun isin biratti mee akkamitti hubattan? Nuyi waamichi dabarsaa turre uummanni Oromoo martinuu sadarkaa jiddu galaa kaasee hanga aanaatti hanga gandaatti hiriira bahee miidhaa uummata Oromoo argeetti gadadoo uummata Oromoo arga sun balaaleffatee isaan yaamichi godha ture. Kana nulleen karaa abbootii gadaatiin yaamichi godha turre miidiyaalleen waltajjiilleen waamichi tolcha turre kan dhagaanii galuun isaanii waan baay'ee nu gammachiisaati. Isaanleen ulfaatanii akka kabajamaniiti kan alaatti hafaniilleen akka galaniittiin rakkoo jirtu karaa garaagarummaa siyaasaallee yoo taate karaa nagaatiin galatanii akka waliin hiriiranii seerii waan akka nama jiraati. Aadaan Oromootu maraaf mariin qajeelfamtu waan ta'eef rakkoo jidduu nama jirtullee karaa mariitiin mari'atanii hiikatanii akka kagadafeellee galu barbaannaa jechuudha. Oromiyaan nagaa waaraa akka argatuu fi eenyu fa'aatu gahee bahuu qaba jettanii isin yaaddu isin akka abbaa gadaa? Oromiyaan nagaa waaraa akka qabaattuu fi uummatiin martinuu itti gaafatamummaa qabaachuu qaba. Nami cuftinuu maan jennaan nagaan waan cufaafuu bu'uura kamiyyuu keessatti gahee qabe. Abbootii gadaa qofa don ta'inu qaamolee hoggansa mootummaa qofa don ta'inu hawaasii martinuu mataa gahee nagaa buusuu ni qabu. Nagaan sammuu tokko nama irra madda waan ta'eef maatii keessaa ka'ee maatiin gahee qabaachuu qabe. Ollaan akkas reerii akkas dheedii akkas qaamii kamiyyuu nagaa buusuu keessatti gahee qabaa jechuudha. Wanti dhaamsa maaltu jira? Warra hafeenoo maal jetta? Inni ani akka dhaamsaa jechuu fedhu qaamii galkuun akka dhageenyeetti qaama garammaa isaan immoo faffaca'anii Wallaggaa keessa jiranii godin Booran Baalee keessa jiranii Armaan Golboollee ta gammachuu abbooyyeetiin hoogganamtiin jirti. Gar tokko qofaan isaan kamiyyuu akka simataniittiin yaamichaan dhagaanii karaa nagaatiin galanii barbaannaa jechuudha. Armaan duraallee akka muuxannootti wanni kanaan dur taa'ee ture namni 300,000 gaaf karaa Eertiraatiin galee ture akkanuma simatameetti booleetti yeroo sullee akkuma beekamu karaa Eertiraatiin galan sun malee gar kibba Boorana kanaatti ka jiranii hin galle hin hafanii muraasii isaanii immoo aanaalee irraatti gaggalanii leenjii fudhata turanii ergasii butti diqqoon boodaatti ammallee gara raasaa deebi'anii jechuudha. Isaan hafaniilleen iddum jiraniitti dhagaanii yaamichi uummata Oromoo haadholii Oromoo abbootii gadaa Oromoo cufu dhagaaniittiin akka galan feenaa jechuudha.